Afaan Oromoodhaa seeraan barreessuu yoo dandeenye kiiboordii afaan Oromoodhaa dogongora qubee tokko malee barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'uu fi akkasuma barreeffama dheeraa yeroo namaaf barreessitan dogongora qubee tokko malee saffisaan namaaf barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laakii ergoo jechuun jalqabaan afaan turaan hordofaa. Hayya daawwattoota kiyya kiiboordii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarra sinii baasara tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu waan tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaas itti sifitaa asirra ta'e hooni sarchii tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee raa barreessan achi booda sarchii fuulduraan kilikni gootu sarchii goosiftu. Achi booda haala kanaas suuraa kana sifitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda kiiboordichi buufachuudhaaf sura oltaa gaddeemtu oltaa deemta mormaati. Achi booda dhumarratti qalama deemaadhaan kan barraa yaappii as tokko buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajuu dirti daawuloodii sana tuutaniiti kiiboordii kana bilbila keessatti kan buufatanii. Hayya daawwattan kiyya kiiboordichi kan buufattanii gargaltanii kiiboordichi kan haala kanaan isin banama jechuudha asirratti tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee Ingilish yookiin ammoo afaan Oromoo kiiboordi kajuu waan tura tokkoof raayitiin guutu. Ammallee asirratti Fonish kajuu waan tura tokkoof kilikni gootanii. Hayya daawwattan kiyya achi booda kan kiiboordichi amma hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Yeroo amma afaan Oromoodhaa jechi tokko lama sadii barreessitan jechuudha. Ofiin automaatikii isiniif jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan jechuudha as jalatti dogongora qubee tokko malee kan qophaa'e isiniif jechuudha. Kan sirriidha jettanii yaadan tokko irratti hindhootan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan kunoo jechoota hedduudhaan nuuf jechuudha. Jecha keessaa barbaadan keessaa filatanii tumarratti hidhootaniituma saffisaan namaa barreessuu dandeessanii akkasuma dogongora qubee tokko malee barreeffama tokkollee barreessuu dandeessan kiiboordii kana fayyadamuudhaan.